ወበየ ፍጹመ ተፈስሐ ወበየ ዮሐንስ ወበየ ፍጹመ ተፈስሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው እግዚኦ ብርሃን ዮርዳኖስ አፍስሐ እግዚኦ ብርሃን ዮርዳኖስ አፍስሐ ወበየ ዮሐንስ ወበየ ፍጹመ ተፈስሐ ወበየ ዮሐንስ ወበየ ፍጹመ ተፈስሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው
ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ አፍርሃ እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ አፍርሃ ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው
በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው።
Guddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha Guddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha walakkaa galaana walakkaa galaana walakkaa galaana walakkaa galaana abbaatee walakkaa galaana Guddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha Guddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha walakkaa galaana walakkaa galaana walakkaa galaana walakkaa galaana abbaatee walakkaa galaana Itiisa guddaa abbaanii fabaasee dhimma isa jaalatu gooftaan badhaasee maqaasaa sooratni isa ittiin bullu Waaqayyo nuuf kenne hafuura qulqulluu
arginaan Yordaanos kumaasaa ilaatti deebi'ee mul'ise sodaasaa gooftaan hunda uume gaduuf qabuudhaani cubbamuu isaan kunuunuuf bu'ee nagaani. Daawit mul'ata isaanii akkuma dubbate arjummaan gooftichaa sirriitti mul'ate lafti ifaan guutes namuun dukkanaa'u jira yeroo dhibbuu waaqni inni nuuf dha'u. Gabrummaa seexaan harkaa ba'ee aangoo Yesuusiin arbadaa'ee galataaf dhaabannee nutis dhugaa baana maqaa Kiristoosiin nama ifaa taana. Isa badee barbaacha guddoota dhiisee isa badee barbaacha walakkaa galaanaa walakkaa galaanaa abbaatee walakkaa galaanaa. Walakkaa galaanaa walakkaa galaanaa abbaatee walakkaa galaanaa. Adi gootasaa watasaate negede adi gootasaa watasaate negede Maikele bayre Ome Maikele bayre Maikele bayre Ome Maikele bayre. ዮሐንስ ወበየ ፍጹመ ተፈሥሐ ወበየ ዮሐንስ ወበየ ፍጹመ ተፈሥሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው። በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው። እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ አፍስሐ እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ
ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው። እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ አብጽሐ እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ አብጽሐ ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈስሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው
በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው። እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ አብጽሐ እግዚኦ በርሃ ዮርዳኖስ አብጽሐ ወበርየ ዮሐንስ ወበርየ ፍጹመ ተፈስሐ ወበርየ ዮሐንስ ወበርየ ፍጹመ ተፈስሐ ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው ጌታውን በራና ዮርዳኖስ አደረሰው በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው። በዚያች ዕለት ዮሐንስ በዚያች ዕለት በፍጹም ደስ አለው። ጉዶታ ዲሴ የሰበዴ በርባቻ በርባቻ ጉዶታ ዲሴ የሰበዴ በርባቻ በርባቻ ወለካ ገላና ወለካ ገላና ወለካ ገላና ወለካ ገላና አባቴ ወለካ ገላና ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ገለታ ዋቀዮ ገለታ ዋቀዮ ልልታ ገለታ ዋቀዮ ገለታ ዋቀዮ እየንካዮ ዳኖ ጋር የኛ ነው ዋሻው እምነቱ ጸበሉ አናፍርም ትምክህታችን ነው መስቀሉ የኛ ነው ዋሻው እምነቱ ጸበሉ አናፍርም ትምክህታችን ነው መስቀሉ የኛ ነው የኛ የኛ ነው የኛ ከአንድ ድንጋይ የተወቀረ ሌላ ሌላ ድንቅ ስራ ነው። ጣራው ክፍት ነው ዝናብ ማይገባው አቡነ አሮን ምንኛ ውብ ነው የኛ ነው ዋሻው እምነቱ ጸበሉ አናፍርም ትምክህታችን ነው መስቀሉ። እልል እያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። እልል ጀራቴ ያቀየን ገለቴን ፈዳ እንኳን አደረሳችሁ በገቴን ስንቀቀብ ሲሴ እልል ገለቴን ፈዳፊ አኔ ዋቀ ከሆነ እንጃለዳ አኔ ዋቀ የሆነ እንጃለዳ ነንጃለዳ ነንጃለዳ ዳፈነኮ ነኖመዳ ረኪነኮ እቲመዳ አኔ ማርያሜን አንጃለዳ አኔ ማርያሜን አንጃለዳ ጉዶታ ዲሴ የሰበዴ በርባቻ በርባቻ ጉዶታ ዲሴ የሰበዴ በርባቻ በርባቻ ወለካ ገላና ወለካ ገላና ወለካ ገላና ወለካ ገላና አባቴ ጥምቀቱ መንግር ስባ
luma kana fure qulqullu sadan waaqa tokkotti ni amanna. Amen. Kabajamoo abbaa keenya Malaaka Salaam Qomoos Abbaa Kunfaa Gabri'eel Dibaabaa hojii gaggeessaa mana lubummaa aanaa Iluu fi bulchaa mana kiristiyaanaa Tulluu Nagaa Tajii Fayyisaa Addunyaa, kabajamoo barsiisaa Diyaaqoon Kaasuu Jiraataa, qindeessaa barattoota dilbataa manneen lubummaa aanaa Iluu, kabajamoo barsiisaa Haayiluu Kumaa, barreessaa mana amantaa Tajii Fayyisaa Addunyaa, kabajamoo barsiisaa Tagluu, barsiisota wangeelaa manneen amantaa hundarraa dhuftan, kabajamoo obbo Taaddalaa Tasfaa bulchaa bulchiinsa aanaa Iluu, kabajamoo obbo Dajanee Guutamaa kantiibaa magaalaa Tajii, kabajamtoota jaallatamtoota abbootiin luboonni, obboloonni qodaaqonoonni, abbooliin, haadholiin, dargaggoonni fi shamarran, barattoonni dilbataa hundumti keessan akkaataa kabajaaf kennaa qabdaniitti maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa kanaa asitti walitti qabamtan maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha akka mooltanii. Mee galata Waaqayyoo jedha akka mooltanii. Ameen. Osoo nu hin jaalatin nu jaalatee nu eegee nu tiksee guyyaa har'aa kanaan kan nu ga'e ayyaana kanas nagaadhaan kan nu of galche Waaqni keenya maqaan isaa kan galatameef olol kan jedhe nuuf haa ta'u. Biraan haftuuti haati gooftaa keenyaa qulqulleettiin Dubroon Maariyaam, ergamoonni qulqulloonni toloonni wareegamtoonni hundi isaanii akkaataa kennaa kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Enkwaan aadarasaachuu baga geessan mee waan dhuguma sagaleen keessan hin dhagahamu. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Namoonni har'a gahuu barbaadan baay'eedha. Garuu har'a hin geenye baga geessan mee ammayyuu ililcha naa waaqatti nu eegalteen fakkaate. Tole egaa kanatti aansuudhaan taabonni Waaqayyoo gidduu keenyatti manneen amantaa arfan irraa kan dhufe nu eebbisaatti kan jiru, luboonnis isinis daandiratti dadhabdaniirtu jechuudha. Sagantaa keenya ni gaggabaabsina. Amma kanatti aansee osoo barattoonni dilbataa yeedaloo yaadannoo hin dhiyeessiniin duratti bulchaan bulchiinsa aanaa Iluu obbo Taaddalaa Tasfaa gara kanatti dhufanii ergaa baga geessanii nu dabarsu. Isaan wajjiniin Waaqayyoon galateeffachaa baga geessanii yoo isaan nuun jedhan immoo Waaqa keenyaan baga ittiin nu ga'e jechaa galateeffachaa ni turre jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara obbo Taaddalaattiin isin dabarsa garumsaanitti. Maka Abbaa, maka Ilmaa, maka Hafuura Qulqulluu, sadan uumaa Waaqayyootiin. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አንዱ አምላክ አሜን። ዱራን ዱርሴ ጉያ ከበጀማ ጉያራ nagaan kabajaan namni hundinuu jiraatee Waaqayyoon jiraachisee du'a malee jireenyaan wal argee guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Guyyaa kanaan baga Waaqayyoon ittiin isin ga'ee baga geessan hundi keessan. Jiraachuun waan guddaa waan ta'eef wal argina sin seene, wal dhageenya sin seene, ayyaana kanas akka kanatti kabajnan seene. Kanaafi hundaaf ayyaanni kun ayyaana seena qabeessa. Hundaaf ayyaanni kun ayyaana guyyaa wal arguuti. Kanaafi seenaa gugurdaadha waan isin as keessatti ilaaltan waan ta'eef irra deebi'ee haadhotiin abbootiin baga geessaniin isiniin jedha. Taansuudhaan kabajamoo jaalatamoo bulchiinsa manneen amantaa aanaa keenyaa fi mana amantaa Madaanalam Tajii Abbaa Kinfa Gabri'eel, kabajamoo gaggeessitoota manneen amantaa Sillaasee Tajii, kabajamtoota gaggeessitoota manneen amantaa Gabri'eel Bilii, kabajamtoota gaggeessitoota amantaa Maariyaam Alangoo, kabajamtoota abbootii kaayinoota, kabajamtoota abbootii obboloota diyaaqonoota, abbootii haadhotii fi faarfattoota, waliigala hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessaa fi alaa, kabajamtoota kantiibaa Tajii obbo Dajanee Guutamaa, kabajamtoota qaamolee nageenyaa aanaa keenyaa, waajjira poolisii aanaa keenyaa, baga guyyaa seena qabeessa guyyaa ayyaana Cuuphaa bara 2017 ittiin isin ga'ee baga geessan baga gammaddan jechuun barbaada.
kun ergaa gugurdaa kan inni qabu keessa waan muraasan isinii kaasa. Tokkoffaa egaa ayyaanni kun amantaa kiristaanaa biratti ayyaana ifa ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhamee kabajama yookaan waamama. Ifni dukkana ni mo'a, ni injifata. Bara kanas ayyaanni kun kan nagaa labsu, ammeenya injifatee tokkummaa lallabu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Kanaaf ammas humni keenya waan danda'uuf, dandeettii waan qabnuuf yookaan qulqulluu waan taaneef iddoo kana waan hin dhaabanneef amma dhumaatti aduus dadhabdan aarsaa adda addaas kanfaltan harka keessa rukutuu fi waaqa galateeffachuu akka hin dadhabne ergaa dabarsuun barbaada. Inni lammaffaan ayyaanni kun hordoftoota amantaa ortodoksii biratti tokkummaa fi sadanummaa ifatti kan itti ba'e yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuumamu hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin kan bu'e gatii jaalalaa ilmaan namootaatiif kan taasifamedha. Kanarraa kan baratamu ilmaan namootaa sanyiidhaan, gosaan, bifaan, biyyaan kan hin qoonne sabdaneessummaa achirraa baratamee biyyi keenya, biyyi Itoophiyaa yeroo ammaa fakkeenya guddaadhaan kan ittiin gaggeeffamaa jirtudha. Kanaaf inni sadaffaan manni amantaa ortodoksii ayyaana cuuphaa kana yoo kabaju tokkummaa, jaalala, eebbaa fi fayyinni ilmaan namootaatiif ta'a jettee waan amantuuf kana bu'uura godhachuudhaan amantaa ofii jabeeffachuu fi lallabuu akka qabdu labsiti. Nerfaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalaa gabrummaa kan galaana Yordaanos keessatti awwaalamee ture sun kan ittiin nurraa barbadaa'e waan ta'eef guyyaan kun guyyaa bilisummaa itti baanee guyyaan kun guyyaa garbummaa, jibbiinsa, walqoodinsa, dhiiga lolaasuu irraa jaalala waaqayyootiin nu bilisoomse jettee amanti. Kanaaf guyyaan kun nuyiif keessattuu bara kana guyyaa addaati jechaa. Kanaaf nama amaneef waaqayyoon kan kadhattu taate kan argamtu murteessaa fi baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Galiilaatti gad bu'ee yeroo deebi'u agarsiisa jechuudha. Agarsiistuun isaa kana waan ta'eef kadhannaan abbootii, imimmaan haadhotii, kadhanni biyya keenyaa bilisummaa fi nagaa fida jetteet amanti. Kanaaf asiin ergaa kan dabarsinu namni hunduu daa'imman, dargaggoon, abbootiin, jaarsi biyyaa bara keenya keessattis haa ta'u yeroo kamuu jilbi keessan, kadhannaan keessan akka biyyarraan fagaanne, akka nurraan fagaanne isiniin jettii jechaadha. Ni shanaffaan cuuphaan waanjoo seexanaa jalaa kan ittiin ba'an mallattoo fayyinaati, mallattoo Kiristoos irraa dhalachuuti, mallattoo dhiigaan bitamuu waan ta'eef amantaan ortodoksii biratti ayyaana baay'ee guddaa fi baay'ee kabajamaa jettee amanti. Kanaaf hojii kana kan raawwatte ofii isaatiin Yesuus Kiristoos dursee Yohaannis ani bishaaniin isin cuupha, ana booda kan dhufu garuu abiddaa fi abidda qulqulluudhaan isin cuupha jettee waan amantuuf cuuphaan baay'ee murteessaa akka ta'e guyyaan har'aa guyyaa namni kamuu abidda hafuura qulqulluutiin cuuphamee itti fayyuudha jecha. Kanaaf akka salphaatti kan laalamu otoo hin ta'in yeroo ganama cuuphamu laalaa turre. Kanaaf namni abidda qulqulluudhaan hafuura qulqulluudhaan akka inni cuuphamaa jiru bittaa seexanaa keessa akka ba'u, kan dhukkubsate akka fayyu, kan iddaare akka argatu, iyyummaan akka irraa harca'u, boo'ichi imimmaan akka irraa haqamu agarsiisa. Kanaaf akka salphaatti kan laalamu kan barteedhaan gaggeeffamu otoo hin ta'in amantaa akka ta'e sirriitti amanuu labsiti. Jaffaan akka biyya keenya Itoophiyaattis amantaan ortodoksii sabaaf sablammii hedduu kan of keessatti hammattee biyya guddoo, biyya paatriyaarkiin hedduu keessaa ba'e, biyya alaa fi keessatti tajaajilan amantaa biyyaanis, barnootaanis, qaroomaanis, obbolummaan keessaa fi ala labsuu fi araarsuu, tokkoomsuu, fayyisuu, kadhattee argachuunis
amantaa guddaa fi kabajamaa ta'uu isaatiin qooddii tokko malee cimsinee kabajama jechaadha. Kanaaf akka amantaattis gaafa laallu amantaa guddaa akka biyya keenyaa keessaa yookaan akka addunyaatti jiru keessaa amantaan ortodoksii sadarkaa Itoophiyaatti baay'ee amantaa guddaa bira darbee gaggeessitoonni amantaa kanaa diyaaqonoonni namoonni amantaa kana hordofan sadarkaa biyyaattis muuxannoo dabarsuu warra danda'anii fi warra qarooman akka ta'e asirratti kaasuun hin danda'ama waan ta'eef kanaaf amantaa kana keessa jiraachuu keessaniif caalmaatti baga gammaddan bagattiin isin ga'e jechuudha. Akka aanaa keenyaattis guyyaan har'aa taabonni bakkee 8 olii ba'ee beekumsa guutuudhaan seerri mana amantaa eegamee kabajamaa waan jiruuf amma bakkee tokkotti sababoota nageenyaatiin sababoota biraatiin iddoon taabonni ittiin baane hin jiru. Hanqina mana amantaa yoo ta'e irraan kan hafe jechaadha. Kanaaf isa kana immoo cimsinee deemuun barbaachisaadha waan ta'eef waliigala bara kana keessatti jaalalli tokkummaan uumamee amantaa kana gaggeessuu keessaniif baga gammaddanii baga ittiin isin ga'e. Akka ergaattis kan qabnu Yesus Kristos jaalala waan labseef waamicha jaalalaa fi nagaa akka nuuf kadhattan akka ergaatti isinitti himna manneen amantaa jechaadha. Gama biraatiin tokkummaan jaalalli biyya keenyaa akka cimu keessattuu Aab Waldi Manfas Qidduus yookaan Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu tokko waan ta'eef tokkummaan jaalala waan ta'eef tokkummaan jijjiirama waan ta'eef manneen amantaa isa kana namni amantaa kana hordofu karaa guutuu ta'een tokkummaa fi jaalala akka nuu labsu ergaa dabarsinaa jechaadha. Kan biraa manneen amantaa hundi isa kana sirriitti akkanaa dhaggeeffattan hin barbaada jechuudha. Manneen amantaa hundi qulqulluu ta'ee bareedee paarkii ta'ee jalatti suura ka'uun akka danda'amutti akkaataa kanaatiin akka qulqulleessitan akka bareechitan. Manneen amantaa tokko immoo gaafa laallu iddoo kaanitti sharareetiin barri irratti dirii maree yookaan immoo iddoo kaanitti qalamni irraa harca'ee iddoo kaanitti immoo rakkoo tokko keessa iddoon inni itti galee jira waan ta'eef kanaaf mana taabotaa gochuudha malee mana akkasii gochuun akka hin barbaachisne adaraa dabarsinee isinitti kenninaa jecha. Kan biraa aanaa keenya keessatti magaalonni keenya Tajii fi Asgoriin Shaggar lammaffaa taatee magaalaa hawwata turizimii magaalaa jiddugala konfirensii akka taatu waan barbaannuuf manneen amantaa abbootiin amantaa hordoftoonni amantaa kana karaa guutuu ta'een akka nu deeggartan akka nu duukaa dhaabbattan akka nu kadhattan akka nagaa nu labsitan ergaa dabarsuu barbaanna. Kan biraa misoomni aanaa keenyaa badhaadhinni mana hunda akka seenuuf iyyummaan akka nurraa harca'u rakkinni iyyummaan gadadoon akka biyya keenyarraa harca'ee badhaadhinni mana hunda seenuuf aanaa keenya aanaa xaafiidhaan beekamtu keessattuu xaafii maanyaa waan ta'eef karaa biraatiin inisheetivii qamadii akkuma jalqabame qamadii foon xajjii fi kanneen kan fakkaataniin akka beekamtuu taatee magaalaa dhagaa galatti goran akka taatuuf akka sirriitti nu kadhattanii barbaanna. Biyyi keenya aanaa iluu biyya beekamtuu taatuu fi badhaasa akka biyyaatti akka isheen fudhattu akka kanatti akkasiin nu kadhattan barbaada. Waan nu dhaga'amu nu dhaga'u hin barbaaddu moo hin barbaaddan? Kanaaf mana keerraa jiruu fi jireenya keerraa dhibeen himattu rakkina himattu iyyumni harca'aa jechaadha. Rakkinni harca'aa jechaadha. Waan nama wal dhabdeen kun nagaan biyya keenya keessatti akka bu'u manna martaas waan kadhattuuf isa kan akka nu cimsitan barbaanna. Xumura irratti manni amantaa ortodoksii amalli ishee kan ta'e amala ishiitiin kan beekamtu jechaadha. Tokkoffaa kan dhukkubsate kan kadhattu, kan rakkate kan deeggartu, kan du'e maatii isaa kan jajjabeessitu, kan dhalate immoo kan cuuphee duuka bu'aa gootu, kan wal dhabe akka raarsitu, nagaa fi tokkummaa labsitu, waaqayyoon kadhachuun cimsitee akka itti fuftu, nu duukaa akka dhaabbattu isiniin jetti jecha. Hundi keessan ergaa kan akka nu duukaa dhaabbattanii isiniin jetti manneen amantaa jechuudha. Inni xumuraa irra deebi'uudhaan warreen amantaa ortodoksii hordofan amantaa kiristaanaa ortodoksii warreen hordofan hundi keessaa ala bara 2017 ayyaana cuuphaa kana karaa nagaatiin karaa ulfinaatiin garaa kabajaatiin baga geessanii bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Kan biraa warreen sagantaa kana milkeessuudhaaf hojjechaa turtan qaamoleen nageenyaa aanaa keenyaa
waajjira poolisii dabalatee humnoota addaa dabalatee milishoota keenya dabalatee gaachana sirnaa dabalatee humna riphee lolaa dabalatee kallattii adda addaatiin magaalaa baadiyyaa keessatti nu deeggaraa nu duukaa dhaabattaa halkanii guyyaa qorra keessa warreen dhaabataa turan akkanaa galateeffattan hin barbaada. Taansuudhaan magaalaa kana magaalaa Tajii Asgoriis dabalatee kantiibota dabalatee keessattuu Dajaniin kallattii adda addaatiin deeggarsa guutuu gochuudhaan bukkee dhaabbachuudhaan aarsaa barbaadamuuf hin barbaadamne kanfaluudhaan hojii kana deeggarsa gochaa waan turaniif sirriitti magaalaa Tajii akkanaa galateeffattan hin barbaada. Gama biraatiin faarfattoota manneen amantaa walitti dhufuudhaan keessattuu amma danda'ame kinoo fuuldura fiiganii kallattii adda addaatiin mimmiidhagsuudhaan hojjechuudhaan sagantaan kun akka miidhagu taasisanii jiru. Abbootiin fuuldura dhaabbatanii dargaggoon magaalaa kana kallattii adda addaatiin deeggarsa barbaachisaa ta'e karaa guutuu ta'een namootni eegamee namni faarfatee namni lallabee karaa guutuu ta'een akka amma danda'ame waan deemaa turaniif isaan kana sirriitti akkanaa galateeffattan hin barbaada. Kan biraa manneen amantaa hundi isaaniitu deeggarsa guutuu ta'e gochaati kan isaan turanii keessattuu manneen amantaa Sillaasee deeggartoota isaanii qabatanii kallattii adda addaatiin kinoo waan amma isin argaa jirtan kana miidhagsuu keessatti halkanii guyyaa hojjechaa waan turteef mana amantaa kana sirriitti addatti ililchitanii akka naa galateeffattan hin barbaada. Walumaa galatti ani iddoo kana dhaabadhee kan inni amma dubbadhu akka carraa ta'eeti dandeettiin koos beekumsi koos humni koos sadarkaa kanarra gahuu hin dandeenye jechaadha. Kun iddoon kun baay'ee ulfaata. Namni iddoo kana dhaabachuu hin danda'u. Kanaafuu nama waaqni gargaare qofa kan iddoo kana dhaabachuu danda'u waan ta'eef kanaaf anas amma danda'ame cubbuu koo irraa akkan fayyu anaafis waaqa naa kadhadha. Walii gala hundi keessan baay'een isin jaaladha, baay'ee ulfaadha, baay'ee kabajamaa baga geessanii. Inni immoo bara naannu ga'e kun immoo bara na foolii nutti agarsiiseera jechaadha. Inni immoo bara naannu ga'e bara dhuftus amma bara jireenya keenyaatti amma bara baraatti namni gammadee ililchee immoo sagantaa kana caalu bara dhuftuu faarfannaa qofa otoo hin ta'in sirbaanis akka inni gaggeessuu danda'u, fardaanis gaggeessuu akka inni danda'u, jijjiiramaan gaggeessuu akka inni danda'u, ulfinaan gaggeessuu akka inni danda'u sirriitti nu kadhadhaa. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Baga geessanii bagattiin isin ga'e ulfaadhaa galatoomaa jechuudhaaf. Ililchadhaatti Waaqayyoon galateeffadhaame. Kabajamoo obbo Taaddalaadhaaf bulchaa bulchiinsa aanaa keenyatiif Waaqayyoon sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Mee amiin mootummaa Waaqayyoo isaa dhaalchisu jedha. Sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Dhugumatti ergaa qofa osoo hin taane barnoota wangeelaa kan of keessaa qabu, gorsa adda addaa kan of keessaa qabu nu dabarsan waan ta'eef kana caalaa Waaqayyoon umurii isaaniif laatee nama nu tajaajilu Waaqayyoon isaan haa taasisu. Ililchadhaati Waaqayyoon galateeffadhaati. Kanatti aansuudhaan kallattiidhumaan sa'aatiin keenya deemeera waan ta'eef gara abbaa keenyatti dabarra. Abbaan keenya ergaa isaanii kan xumura akkasumas kadhannaa gorsa isaanii nu dabarsu kallattiidhumaan gara abbaa keenyatti sin dabarsa. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከበጀሞ ቡልቻ አናኢሉ ኦቦ ታደላ ተስፋ ከበጀሞ ኦቦ ደጀኔ ጉተማ ከንቲባ መጋላ ተጂ ከበጀምቶታ ተጃጅልቶታ መነ አመንታ አኩማ አንጎ ኬሰኒቲ jaallatamtoota abbootii koo haadhotii obboleewwan obboleettiiwwan abaaboo birraatiin kan fakkeeffamtan barattoonni dilbataa dargaggoonni hundumtiyyuu akkam ooltanii sagaleen keessan hin dhaga'amu akkam ooltanii akkam dhuftanii akkam yoo nageessani baga Waaqayyoon ayyaana kanaan isin qaqqabsiise. Ililchadhaatu Waaqayyoon galateessaa. Egaa keessa walitti rukutaa manni lafummaa aanaa eluu kan qopheessite obbo Gabbisaa fi barsiisaa Hailuu nuu kennu jechuudha. Jala deema daandiima kottaa akkasuma kottaa obbo Dajanee Guutamaa dhufaatii ol keessa rukutaa harka keessan yaa'ii qabu harka keessa sirriitti rukutaa kan jaallannuu fi kan kabajnu kantiibaa magaalaa keenyaa obbo Dajanee Guutamaa
walitti rukutaa. Harka keessan akkasumatti harki hin jiru sirriitti. Obbo Dajanee Guutamaa badhaasa keenya fudhachaa jiru. Nu galatoomaa nu jiraadha. Asuma teessoo. Lammata irratti bulchaa aanaa keenya obbo Taaddalaa dhugaan isiniin jedha beekaa biyya keenyaaf kennameef kennaa jiru. Harka keessan walitti rukutaa. Harka keessan hiikamaa jira. Kennaan isaanii qopheessine እንግዲህ የሽልማት እንደይሉ ወረዳ ቤተክነት ለእነዚህ ለሁለቱ ሰዎች የተዘጋጀ ስለሆነ እጃችሁ እጀልን አርከኬሰን ወልቅኑ ሩኩታ አርከኬሰን እጋ ቤክቶኒ ኬኛ ፊ ቡልቻን ኬኛ ፊ ከንቲባን መጋላ ኬኛ ከና ኬኛ ፍረተኒ ጅሩ ጀቹዳ ሜፈታ ዋቀዮ ገለቴ ፈታ Seguda abani fabase ay sajalatu guftan balase asa sorni esariti kullu ayo minne afura kullu Arginan Yordanos Umasa Ati Devi Mulises Modasa Anunda Umega Dofta Mulane Amu Sanulu Nukul